Arab sakuma amma satti baga doya jette biti kafara jette biti arab ani sunu ummata farsoo dhugee of keessatti alba'u miti ani goota yoo sodaadheen beeku nanaa saamiuti qabadhu. Okay, callisina jala dubbatin hacaaluuf maata aziyaa taa'u didde waggaa waggaan kan jettu ani ekiraa boolla keessa jiruuf waggaa waggaan taaziyaan ta'u hacaaluu miti obboleessa kotturuufuu taa'aan jiru ani. Okay, amantaanis maaf hin eeyyamu? Ati yoo uffata gurraacha itti dirtee waggaa waggaan teesse hawwii maaltu galche ma? Ati bilisummaa barbaadda taanaan isa lubbuun jiru deeggari. Ajaaladde. Dirqama si wajjin taaziyaa ta'uun qabaan maaltu nagalche mirga kiyya bar intaayi siin hin jedhe ani intaa ofii kootiin siin jedhe bar. Mirga kooti taa'u dhiisuun ekeraa boolla keessaa yeroon ani waggaa waggaatiin marxifadhee taa'uuf hin jiru. Intaa'us maal waggaa shan guutuu azzanuun nama du'e fazzani kan jedhu eessaa dubbifte. Akkasuma immoo shawaan ofii ishee hin bilisoomsine maaloo bilisoomsite dura garbummaa farsoo jalaa bahe. Uummata ganama nagaadhaan mana uffatee ba'ee galgala ofitti albaa galu miti isin. Uummata fincaan farshoon dhalate jechuudha. Gaafis gaafannaa keessa hawwi ati amantaan kee maali? Ati amantaan kee maali? Deemaa gaanii farshoo bilisoomsaa dura. Gaafii gidduu si gaafanna giifte amantaan kee maali? Amantaan kee maalirraa ufte? Waa'ee amantaarraa haasaa jirta maaltu si galche? Amantaa kamtuu siif eeyyama nama du'eef. Bakka gadi si baasa si gaallake. Dura farshoo jalaa baasa. Seenaa koy asooretti koy hawwi. Amlaa koja ani ko waggaa mee maal siisa mee maal waan fiddan tokko. Ati shawaa eessatti beektamoo shawaa maalummaa isaa beektamoo ati maal keetiidhaaf maqaa shawaadhaaf dhoofta? Jata waa'ee shawaa miti. Hacee kalee guyyaa guutuu baga du'eette gaggala. Naagale mee shawaa jettee kana bicharraa nu xumurii baga du'uusaa Abini siifan haasaa gaaffii kee siifan deebisaa. uummata farshoo kan jettu kana shawaa keessa kan itti dabartu ko. Waraabati inni argatta guddaa kee. Uummata fincaan farshoon dhalate farshoo jalaa nuti dhuguma ilmaan farshooti yoo guddaa kee hin argan. Nuti dhuguma ilmaan farshooti. Na jala hin dudubbatinaa silaa namni farshoo dudduqu mataan ishee nagaa miti bar farshoo geeshoo dudhiini. Shawaan nus bilisoomsiteen beektu nus hin bilisoomsitu. Milishaan shawaan keessaa ganama tokko reebdee dabarti galgala deebitee ati eenyuudha itti bar. Maaliif beektaa farshootu mataa naannessa jechuudha. Uummata okkotee farshoo jalaa hin baane. Namni farshoo dhugdu namni haraqee dhugdee ganama nagaa manaa baatee galgala surree keessa udaan guuttee deebitee galtu haala kamiin nu bilisoomsiti. Bagana guddiste. Hacaaluuf inazzanu jechuun yoo arrabsoo ta'e qaama barbaaddeetti na himachuu dandeessa. Inazzanu ani du'aa qabiree jiruuf inazzanu. Yeroo sana boonyeerra miti kalaas lubbuun hacaaluus ragaa fudhadhu ofii keetii fi uummata irratti suura laaltee dubbatte eenyu tajanitiin jedhe ragaa fidadhu. Akka tifeetetti siif hinaasa'uman. Farshoo liji jechuudha akka barbaaddetti siif hinaasa'uman. Okay? Ani farshoo dhugeen as keessa jira miti akka kee. Callisina dhaggeeffadhu waan an jedhu. Uummata fincaan farshoon dhalate zim jedhii dhaggeeffadhu. Ani qixxee keessan miti. Inaye wallaggaa lichi. Ani intala wallaggaati. Kanan wajjin qabsaa'u isa lubbuun jiruudha malee ishee ganama manaati nagaa uffata uffattee kaatee galgalaa udaan surree keessa guuttee galgala haati manaa surreef udaan irraa harkistu jechuudha. Shawaa jechuun isin beekna. Dhiirri keessattuu amma ganama manaa ba'ame galgala yeroo inni galu haati manaa surree waliin udaan irraa harkistee surree irraa baasti. Uummata farshoo dhugee of keessatti hagaa deemu jechuudha. Guddata ishigaa baay'ee isaatti mana kiyya keessa teessee baay'ee dullatti haadha raawu. Baay'ee dullatti haadha sallamtee haadha raawu. Nama guddaa miseenjarii keessatti bashqaatittiin innaatiin diddiqaala wallagga keessatti dhalattee jiraatu si galee hariisa haadha raawu. Dhiisaa bulcheera. Sinamaan hin baasina. Ama hin baasina ama rakkatteen waan hunda ishiin harka jiraatu. Dabarsee dee'uu dinqeetu danne abshirishi. Haja irratti eenyuun irratti gootu dhugaadha. Dhimma farshooti dhugaa keessatti. Dhaggeeffadha nama yeroo hin qabu. Ana mariifatti godhadheera. Keessaan wal dubbifnaan hundaafu. Kana dhiisitti dhiiraa meeqatu? Dhiisaa jandaa ishee cufaa keessa fudhanna.
Seenaa ani laal kabaja yeroo takka qabanaa kennaa hojii qabanan bu'aashee. Beeti weet yoo jedhanii nagaan silaa nama nu ilaali haa caalu yoo shin akka nu keessa teessee arrabsitu miira abneeti miti nutti agaamu abeeti miti garuu ijoollee jalaa komintii nu arrabsitanii afaan shiitira mana keenya keessa teessisnee haa caalu kabaja kennuuf arrabsiisne lammata arrabsiisne jecha lammata arrabsiisne warri jalaan nu arrabsitan warra nu amantaan tokko hin taane warra amantaan adda taane immoo wal kabajaa jiraannu jecha akka bartaniif miicayyoo tana ijoollee dhalattu naannoo ishii dabarsitanii maatii ishii ciccaa keessa nu kennuu baannaan takkuma oromummaa walirratti hin qabnu jechaadha. Hooqisa wannoo albaatii tana miti kabiraatu qabsiisneerra nuyi kanaan dura kabiraatu as teenye jecha tanamoo inuma shiikoon akka hangadoo qisseetanii nu arraabbatti. Ay, muslimni guututu yes jala dhaggeeffadhu muslimni guutu yes. Daafii guutabbiiti hawwii dhugaa kee jibsee kasakasii miti abshir gaafa sawaasii taatuufi. Abshiru nuti dhuguma ilmaan farsooti hooli lallafa abbaa ajallabadha. Jabaan waaqa hin hunda danda'u. Beeti dubbadhu abshir waliin jirra. Gifti haja irratti miti koosanatti koostu. Nama hazanitiin jedhe moo ibidda. Namni sumasuma qoshaashaa walii gadi har'a musliima ta'e boru kiristaana ta'u qoshaashaa tanaa jechuudha. Namni haceedhaaf kootu gaddii suura irra godhadhu siin jedhe ragaa kee waliif fidatta. Zimattee mana baladdee arrabsa. Odoo namni luka kee biyya keenya. Beeti illee fida ayyuwaa amma taate dubbii. Ayyee galatooma ani jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf isiniinan taajjabe maaliif jennaani nama furrii illee ofirraa baafachuu hin beekne nama wallaalaa homaa takka hin beekne maqaa maacee dhoofsisuu keessaniyyuu jechuuni shawwaani wanna xurii akkasiidhaan miti kanii madaalamaan illeen wallaggadhaa baay'isawee wallaggaaf shawwaan nuuf adda miti kun niitiin amantii seellee hin beekne niitiin islaama moo kiristaana ta'uu seellee hin beekne jechuudha. Innaa akka kanatti maqaa jee akkasitti dubbachuun ishee hedduu nama ajaa'ibsiisanii galee. Kanaaf iyyuu lammata mana keessanitti galchitanii akka kanan godinaa isiniin jedha galatooma. Waan barbaanneef qabna waan barbaanneef qabna abshir. Qama dhiisnee miti waan barbaanneef qabna boru garuu akkana gootanii akkas gootan tokkichi keessan. Hamma yeezzettanii dhugaalee. Holi laallatee. Viidiyoo waraabasnee waliin nama dhagaa warra kabaja qabnu seenaa jabra dabalatu. Haasa'e caaltu. Sagalee ishee amma waraabbattanii? Nabira jira si. Nabira jira. Waraabameera seenaan hin